haasaa jira. Maashaallah waan gaariidha jechuudha. Mana ibsaa jira. Nasiraa mana ibsaa jira jechaa jiranii. Ashitti bagaana naan dhufu baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eede abeetti. So bakka Akkami jiruuf jireenya itti daarii. Eenyuun eegaa jirtan? Ustaaza eegaa yaa sasa kootu gooniyeen si anti janduma ramzi deema yaama sasa asumatti dubbannaaga ustaazi maakatti Mana ibsaa baay'ee. maakatti obsa dhabee kakaatama gurubbii maal walinaas wayne amma booniyee anaaf atiif isa Ekkoo barsaanii baraanii kanan siin jedha barama duratti waan inni itti miidhageesse jirta garuu yaa waanuma uummanni tanatti hawaasni keenya immoo kana hin beeku jechuudha. Akka nama uumaa miidiyaa irratti argee qofaan ooffamu malee waan biraa hin beeku. Gadi fageenya waan beeku tokko hin qabu hawaasni. Kanaaf jechuudha hawaasa keenya dhimma abbaa manaa fi haadha manaa gidduu seentanii qooma miidiyaa irra jiru qofaaf akkanumatti nama hin madaalinaa namallee waa'ee namaallee hin dubbatinaa jechuudha. Firaayiveesii wanni jedhamu jira beektanii wanti haadha manaa fi abbaa manaa jechuudha. yaa Wanna san immoo dirqama miidiyaan beekuu hin qabu. Isiniif galee dirqama waa'ee dhimma abbaa manaa fi haadha manaa namni waan hunda miidiyaa naa beekuu jechuun hin danda'amu. Kanaaf tasgabbaawaa isinii jenna. amma waltaanee mana nuubanii viidiyoolee dalagii nuuf maxxansii nasraa naan jee ture guyyaa kalee naa bilbile beektaa ustaasni booniyyee kalee yeroo naa bilbilu ani jalaa kaasuu hin dandeenye baay'ee biiziin ture nasraa piliis narraa kaasii naan jee rabbiitii narraa kaasii naan jee dhufanii guun bilbila hin kaasne barreeffamaan barreeffama isaa tureetiin ogguuniif waan itti jiru san xiqqoo shurraa boqonnaa fudhachuu deemu argee amma natti mijjatu ustaasa keenya boruu si bilbilaan jeensi galee boruun sangilmaa nama naa barreessee nasraa si eegu Hello? As nama jedha. Dhugaa dubbachuuf. Daddas nama jedha. Ajajaan akkanaa yeroo tokko moq nama godha ganna kanaan. Qoosii yeroo irra daddabarsan namatti hin tolle malee ajandaan gubba gubba. Wallahi nagaa qabaate kam ati erga heerumteellee waggaa tokko geessee maashaallah. Alhamdulillah. Maashaallah wallahi akkam ustaazotiin illee ergatanii jiran yaa Nasra. Nasra ajandaa biraa jirti. Waan biraa jalqabdee jirti Nasra. No, also, I'm on the bus. I was passing the bus to now, so please. Guys. Ayya taate. Ishin dubbannu. Ustaazuma biraa wayni bayaani salphanne. Ashitti hin sodaatin abshir. Maal hin sodaanne asuu taa'uu amma barra. Ati maa galuu didde qoy? Alal. Samoona kanaan hin gala jedhee yaadu jira. Egaa bari darbee wanti hundi qabbanaa'ee boodama. Maa keenya darbee qabamoo ashitti maal jechuudha? Kennoonni qabbanaa'u hin jiru. Keenya kun inuma haaromfama akka haaratitti in haaromfama. Bareeda, maashaallah. Yaa. Hayyaa. Ifama. Sasa no yama. ولي خذ وجري ميديا رتيق تنيسي
Waan beeku gaan. Hamza. Nin daga bare me enyu mute na goda sa. Gara Isa. Dage Hamza amma wanni gonni faru juru dubbita na bawu sun feenu. Hawaasi media ro kuba kaba wan tefi. Muhammadi tu wani machu qabu barbadu tu jira isinle wani machu barbadu tu jira boni yitana wajju se yo simijjete baba riyadda walinu yami. Daga ina srati yakin je jadille ni be itamati. Muhammadi jebar mau payani tu Hamza bi ustaz baba riyad jinaya mi jechu jira. Ayye bareda. Daga amalle Laman ko fananje. Ayye akkasuma yote jara la chunu di khaysa wala finneti khaysa wan dubbatamu qabu dubbanna male asratti maka. Nama guddaa Ni isan wani isan barbadani jira. Aya. Akkasi gisif mijjata. Me ko boni ye me gabbu isi dawara. Undino achma. Atu gabbui. Me ko chinna raqa bil. Harif. Khawas babate zijarach. Hamza mira kan sagalo na makaya po. Guys, family me namni dibbo namni kuma dibbo salam kuna kam jatta namni kuma la matatani. Boni ye. Boni ye. Ati maaliif kan jette qoyda Hamza drone Hamza yom sheekate nan jette Hamza kun odite ko keessa jira inni leen fardi jira na fakkaata. aywa Perni kami azjala jira yaabo. Ashkate. Man la wallahi lazim. Kingi Kamal. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kam bane naga hundi ko sanu. Ani dura do hasajiru justice refat ajente gadibune wana janda uliti kabame le ani bada kesa kubangabu ya du masani rayo du batte male o kan yo da gefat sheka le miti sheka mo ustadini alabate le miti kama ma ona de bifteriat Ati gasi khesa jirta baba Rianu yamuni dendesa. Ababa adu barbadani akkamitti maaliif na barbaada yoo isaan jedhan maal jedhaarre ajandaa kana guutuu beeku. Asmaamoo bayyaaniitu si barbaada mana nasraatti jettaan. Okay. Yaa galatoom. yaa wanni isinii galuu qabu wal fuudhuu fi wal hiikuu keenyaaf asirratti wal hiikuuf yookaan waan biraaf dhufne osoo hin taane dhimma biraatiif dhufne isiniif haa galuu osoo dubbiin isiniin galinii muddamtanii miira biraa keessa seeninaa isiniin jennaa hagi isaan dhufanitti obsaan eeggadhaa isiniin jenna okkee. Eenyu koolsee nyaakuni. Aloo. Hin beekne ani nama galchallee hin beeku. Eenyu. Imala gaarii ka jiru. Akkanne wallahi imala maal deemtaa mi deemboo karaa bule osoo karaa deemtuuf. Warri sheekootan taane natti hin ergitin Rabbi sodaadhaan nama tokko waliin galchuu namni waa haraamii fi halaal addaan beekne ol seentanii dubbii waliin laaquudhaaf natti hin ergina. Hamza Hashim dhufe kunoo sheekhanne. Hayyi Hamza. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam oltan nagaa? Nagaa fayyaa kam? Fayyaa alhamdulillah kam? Nagaa alhamdulillah. Fayyaa. Boniyye. Boniyye dami.
Booniyye. Ishii nama biraati. Isheedha. Maali viidiyoo tokko dhageesseen akka malee rifadhee bishaan ta'een jira. Wanni sun akkamiin dhugaamu osoo boonni sun. Fi siintu wallola qabdanii mee ustaasa? Lola maalii dubbataan nan rifadhe malee ani gama Ustaaz Muhammad Bayaani qalbiin na cabe akka malee wallahi lazim dhugaadha wanni sun interviyuun kan kee sun. Dhugaadha amma itti booniyyeedhaan walitti wanni qabdan jirtu hiree tuqaa wayii. Yeroo hedduu ani Ustaaz Muhammad biraan dhaabbadha kanumatu gaa beekee waan Wanta jedhamte yoo jiraatte si wajji walii galuu hin dandeessu gaa ustaasa bakka. Wallahi rakkoodha baran rakkoo keessan jira hawaasa Oromoo. maal taate ani Foto wajji kaatee boossi gootaatilee muudii naqqabachaa turte. Walaa waan amsaan kun godhe amsaa shin kun gaafaan ibsaa jaaladha sallaa. Booniyyee waan ati dhiistu akkamiin jaalala Hamzaa shim kana gaffiigaa akkami guutate seente isaa bu'aa guuni seenisiitu bu'aa akkami dubbintuni dubbachuu ni danda'a inni. ani hin beeku ani ustaaza miidiyaa irratti beeka malee keessanillee waliin beeknu. Buloo gootanii guys family ustaaza dhiisaa. Erga du'am zaatuu lafa jirtaati ani gaafa si hosteena goote sammus ilaaladhulee rakkoon qabu. Jimmatti galaa waan illee anillee chumaani bakka akkamitti booniyyee. Ustaazni kana jaanitti qaba beektaa gaafa ni jaalala kan akkasuma. Bari yeroo san nuti hundatu sagalee si ta'a turre. Ammaam zuma shim kana egaa amma haga ammaani fuudhee dhiironni kun. Ijuma sana itti ba'ee itti maxxanuu suma walitti. Meetii boodatti shim baay'ee godhi bakka amee dura. Hamzaa shim kun rabbumaa fide mana kiyya. Wal fuutu. Hamzaan kun amala oowwalleedha beektaa. Sirriitti ol beektan amala isaallee ni beekta jechuudha. Gaafa ani ibsaa jaadhe sanii natti barreessaa ture beektaa akkanaaf Hamzaa walitti fiduu ta'eeti akkanaaf ibsaa walitti fiduu ta'e garuu makkaa hunda geesseetii akka inni gorsaa ture na fakkaataa ijoollu. Bismillah. Amma bulookii godhe. Gamaa jiru yeroo walitti gubuu jirra. Ustaazni sodaatee moo neetwoorkii akka jeebar sheekotti ustaaz sheekotti naannaa dhufanii jee sheekottummaan dubbii Muhammad kanaaf jee as dhufuun jiru guys. Hayan kanaan na aazaa jira miira keessaan jira. Maal godhan qoo sheekotiin? I don't know amma isaan sheekota wayii waliin jenne duraarree kun kanaaf akkasillee hin joowwanii. Akka yeroo walii dubbanne sana akkuma walii dubbanne sanitti wanni ta'uu qaba ture. Maaliif akka nu godhee ustaazni keemeetti bilbilii gaa moo cufnee abaanu mana. Wallahi ati ajandaa kan kee jijjiirradhuti waan biraa dubbadhu malee bakka inni Wai ani amma laaligaa dhagee amma wanti akkaan himaaf ani ustaaz Maamuu Bayyaan ani niin aara ani miiran qaba. Meediyaa kanarratti siitu waan kana itti na yaamii akka obboleetiitti itti na geesse amma wanti atirraa harkifattu san maaltu jiraadha ammadha gaaffiin. Argitee kaabonii yaani qosa akkanaan beeku. Ana waasa kana takkaatti kijibees hin beekuan. Takkaa girri godhee hin beeku. Yoo Muhammad dhufe malee ani dhugaa jirtu haasaa'ee mana kiyya cufadhee ba'a. Because naaf hawaasa kiyya hedduu kijibni hin jiru booniyyee sii galee. An nama tokko hojii hawaasa guddaa wal dhabuu hin danda'u sii galee. Sigalee booniyyee ammas kanallee ati na wajjin jirta akkana soba tokko wanni hin godhin sigalee yoo Muhammad dhufee ummatatti wallahi billa ajandaa miti Oromooti yaani laal isni kijibuun barbaadu warabba likaaba ajandaa miti wallahi la azim ustaaz khootaa dubbadhaa ummatatti dubbadhaati ani mana kiyyaniin cufadhaa yookaan immoo waanuma isaa hojii haasonni anaaf daddabaana booniyyee sigalee. Eeyyaan. Dasii keessa laalii yoo jiraate. Hin jiru. Hin jiru mee? Lakki hin jiru.
Okay, ani itti bilbiluu hin dandeenye sirkiin kiyya xiqqaan kun chaarjiin isaa dhaamee jira. Dhaamee jira moo? Barna siraa bakka kanatti Wayyee. walii bilbilaa ooluun hin barbaachisu. Kuni carraan alaadha. Ayyee. Anga ergamillee beeku Nasraan